bulchiinsi magaalaa Galamsoo barattoota kutaa 12ffaa bara 2017 fudhatanii qabxii olaanaa galmeessaniif badhaasa kenneera. Akka naannoo fi biyyatti barattoonni mana barumsaa hundee sadarkaa lammaffaa Galamsootti qormaata seensa dhaabbilee barnoota olaanoo fudhatan 598 keessa 140 qabxii seensa yuunivarsiitii mootummaa kan argatan yoo ta'u barattoonni 40 immoo qabxii 400 ol galmeessanii jiru. Waruma kanaan bulchiinsi magaalaa barattoota qabxii 500 ol galmeessan sadii badhaasa laapitooppii moodeelli isaa haaraa ta'e tokkoon isaaniif kan kenne yoo ta'u barattoota saayinsii hawaasaa 450 ol fidan sadiif ammoo badhaasa maallaqaa bakka hooggansa olaanoo magaalaa hooggansa waajjira barnootaa fi manneen barnootaa maatii barataa fi namoonni bebbeekamoon biroo argamanitti bifa badhaasaan arjoomee jira. barattoonni qabxii olaanoo galmeessanii badhaafaman icciitii milkaa'ina isaanii maal akka ta'e barataan tooftaa akkamiin qayyabachuu akka qabuu fi kaayyoo isaanii akkasumatti illee badhaasa irraa argatanitti kan gammadan ta'uu Galamsoo Global Miidiyaadhaaf yaada isaanii qoodaniiru. itti gaafatamaan waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo obbo Tiroorsoo Warqinaa fi dureen mana barumsa hundee sadarkaa lammaffaa obbo Hussein Ahmad guyyaan kun akka laayyootti kan hin dhufin ta'uu kaasuun
maatii fi barattoota ergaa dabarsuudhaan qaamota sagantaa kana milkeessanis galateeffataniiru. Sagantaaniif dabana gaanduftan anaa dhufu jechuun barbaada. Biyyaa kun qaamota nuti adda ifannaa fi sirna badhaasaa sirriitti wanna kana akka keessummoota baaluudhaan akka sagantaa kana nu oomishtan isin jechaa kanatti aansuudhaan dhuma akkana kanaafi dhumatti tartiibaa fi tiimiin isaanii baay'ee kabajamaadha. Barattoonni keenya barsiisonni keenya maatiin barattootaa akkasumas barattootni har'a as dhuftan kun waan dhuftaniif beekadha ammoo waan dhuftaniif beekaa adda fayyaduma seenaaf hin dhaabne seenaaf kennu kanaafuu baraniifuu kanaa ol carraa baate kamana ijoollee kanaa miidhannoo ijoollee kanaa waa tokko tokko hin laatu akkasitti adeemsifudha ijoollee kun gaariin sirbii warabu akkanumatti. Sirna badhaasaa kana qopheessuun saganticha irratti kan argaman kantiibaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo obbo Mahammad Abdallaa dhugumatti barachuun dubartii qabxii 529 galmeessuun tokkoffaa bahuun fakkeenya addaati jechuun dhaamsa isaanii kan eegalan barnoonni bu'uura waan hundaati ka'umsi milkaa'ina addunyaa kanaa kamiyyuu hundeen isaa barnoota akka ta'e ibsuun investimentii caalu immoo barnoota irratti investii gochuudha jechuun waa barnoonni qabu bifa kanaan kaasani. Kallattii kamiinuu deeggarsa barbaachisu hundaan hojii barnootaa akka deeggaranis dabalataan dubbataniiru. Wanti magaalaa kanatti nama dhibu dhugaa dubbachuudhaaf barattuu dubartii sadarkaa bakkaffaa qabdii 529 namni bitu kanaa ilaalee gammadu. Kanaaf akka magaalaa keenyatti milkaa'inoonni baay'ee jiru. Bara kana yoo xiqqaate immoo kanaa ol dabarsina jennee abdii qabu. Kanaa ol nutis akka mana barnootaatti akka bulchiinsa magaalaatti waan deeggaruu qabu wanni barnoota irraa hafu hin jiru. Biyya kana qajeelchuuf biyyi tajaajila qajeelchuu gochuudhaaf yoo barnoota irratti dalagan biyyi qajeelchu haakimni barnoota irraa dhufu injiinarri barnoota irraa dhufu saayinsiin barnoota irraa dhufu faayinaansii barnoota irraa dhufu biyya qajeelchuu keessatti nama barate biyya qajeelchu investimentii hundaa ol investimentii jedhamu barnoota yoo barnoonni qajeele bu'uurri biyya takka qajeelee jira hajuufa guddinatti amannaas inni hojjechuudhaaf qophii. Dhumarratti barattoota qabxii olaanaa galmeessuudhaan badhaafaman ergaawwan gurguddaa sadii kan saganticha of keessatti qabate yeroo kaasan tokkoffaa amaanaa, lammaffaa hamilee dhalootaa isin booda dhufanii fi abdii milkaa'ina keessanitti uumuu, inni xumuraa fi sadaffaan ammoo egeree keessaniif daran cimoo akka qabdaniif jechuun kaayyoo sagantichaa ibsaniiru. Sagantaa kanaan kanaa waluma sadii waliin socho'anii qopheessine. Waluma sadii gaggabaabaa. Tokkoffaa amaanaa. Barattoonni keenya namni dhibbaaf socho'uu dura baay'ee dhibbaaf tokkummaa irraatu jiruu isaanii keessatti wanti murteessaa akka jaanii arraa kana jalqabu. Arra jalqabdanii jechuudha. Agaabaa kanaa lafaatan furgitan. Bu'aa furii keessatti ni agartan. Garuu bu'aa furii keessatti arraa kanaa agartanii immoo kanaaf akka amaanaa baay'ina bulchiinsa magaalaa seenaafu hana caalaa daran cimtanii hojjechuudhaaf amaanaa isinitti dhaabuudhaaf gammadu waan tokkoffaan sagantaa kana qopheessine. Lammaffaan immoo kaka'umsa uumuudhaaf barattoota baay'eetu jiru. Wanni barattoota kanaasitti yaadneef waan biraatti jirti. Miirri kaka'umsaa miirri immoo anaas bara dubartaatti baraantamuu qabayyee miira keessatti uumamu. Kanaan immoo manneen barnootaa kan akka wal barattoonni keenyaa akka wal kana keessatti immoo akka bu'aatti magaalaa keenyatti doontaa miirri xiyya keessatti uumamu wanni lammaffaan akka magaalaa keenyatti qopheessine. Inni sadaffaan immoo hegeree yookaan immoo abdii. Magaalli keenya galansa barnootaan beekamtu. Cabiinsi barnoota akka biyyatti nu qunnamaa jiru kan ammoo bu'uura raasirreessuudhaaf abdii isin keessatti uumuudhaaf uummata magaalaa kana ta'uu
ummata barbaadatan daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan beekamtii fi badhaasa barattoota qabxii olaanaa fidaniif taasifame galmsoo global miidiyaa irraa isiniif darbaa ture kanumaan xumurameera. Hanga xumuratti sagantaa keenya waan daawwattaniif guddaa galatooma. Isa jiru ibsa.